Yesuus Kiristoos dhiira moo dubartii sin jennaan dhiira naan jette. Dhiirri dhalate san nama moo nama akkas kun haleeluyyaa maqaa isaatiin bahi jedheen. Akkas abadan sabboontu jirtu ummata fayyaa hin qabne jiran. Wangeelumasi dalagaatii jettiin deefe. Ente akkanuma isin akkana. Waan fayyaa dhabneesi dhiban mataalee nu dhukkubeen beeku. Waan sammuun namaatu furan ofiifuu beeku gartee oofee aadamirraan heewaanirraan bishaan keenya bishaan dhangalaarraan nama waaqatu nama godhe gizee Yesuus dhufe hin deebistan leeboochi jedhama hardichi. Beektaa gooftaa Yesuus illee gaaffii gaafatame hunda deebisaan turre. Allah ani ragaa barbaadu waa'uma wallahi wangeelaa kana ragaa naa fidaa hun jedhu loojikumaanuu akkanattiin karaa irraa galcha. Nama hin dhalate sin jedha. Nama uumama hunda dura dhalate sin jedha. Qaamni dubartiirraa dhalate tokko waaqa hin dhalate uumama hunda dura tokkoffa dhalate uumamni lammaffaa kan biraa isaan sadaffaa jechuudha. Hin dhalate sin jedha. Abboomaas beektaa achirratti dhugaa dubbachuuf waldaan seenaan jettu. Yesuus ilma waaqaati jedhanii nutti himanii hin beekanu. Yesuus gooftaadha jedhanii nu lallabani malee. Gooftaa miti jedhani gooftaa Yesuus gooftaa jedhee nama gooftaa jechuun yaa sabboon teenya abiyyi namni aaboo aangoo takka naannoo takka irratti dandeettii qabu tokko kan shuumame tokko gooftaa jedhama. Ani mana kiyya keessa maatii kiyya irratti gooftaa maatii kiyya keessa nama jabaa tokko beekaa tokko yaa gooftaa keenya ati bara kana gartee Abrahaam gooftaa Yisaaq gooftaa eenyuun gooftaa jedhama. Maali? Akkasii jedhanii gooftaa ifiin hin jedhinaa jedhanii barreeffameera maxaafa keessatti. Gooftaa ilma waaqaa qofa. Maqaa isaa. Yaa Abboomaas dhugaa barreeffamee jira. Namni sanbata irrattuu gooftaa jedhamee jira. Namni waliin nama araarsu gooftaa jedhama. Gooftaa tokko qofa qabdu innis Kiristoos jedhama. Gooftaan biraan jiraa jechuu bara. Gooftaa gooftootaa jedhan gooftaaleen biraan jira jechuudha. Waaqayyo waaqotaa jedhan waaqayyoon inni xixiqqoon kaan ji'a kaan dubartii kaan ispoortii kaan biree namu waan waaqessu biyya lafaa kana qaba. Waaqni dhugaa tokko akkuma Yesuus jedhe waaqni kijibaa hedduudha jedhe. Yohaannis 17:3 si waaqayyo isa tokkicha isa dhugaa jechuudha. Kan biraa kan kijibaa ni jira jechuudha. Yesuus hin waaqayyotte waaqa kijibaati. Hafuura qulqulluu waaqayyotte. Gooftaa Yesuus akkas jedhee dubbatee jira beekte akkas jedhee dubbateera bee. Yesuus asi jira koottaa yeroo barri isin hin jedhu faa jedhameera. Fudhatinaa jedhameera. Fudhatinaa jedhee. Kanaafuu dubbii gooftaa Yesuus. Assalaamu alaikum. Abdul Fattah jirtani ofiifoo asiin na dhukkuba. Dalagaa keessa jira ofiifees. Dhukkubsatuma deemu dhukkubsataa hojii yaa. Maali qoo hin fayyitu? Torbaas irra ga'e bari. Iyyasu fayyisa jedhee tokko naa kadhachaa ni fayyita jedhee kadhatee fayyuun dide. La akkasii miti amantiidhaan fayyanii beekte amantiidhaan hin fayya jettee gaafa fayyite irraa fayyuu dandeessa. Maa Yesuus Kiristoos madaa ofii isaa cinaacha kanarra waraananuu hin fayyine ilarra isa waraanan. Namni ofiifuu fayyisan akkamiin fayyisa? Akkasiin jedhanii dhiisi Yesuus irratti hin qoosin hin jaalanna jettu yookaan arrabsitu yookaan hin jaalanna jettu yookaan ergamoota hundaa qixxeedha jettu. Yesuus dikaala wayin jedhee maal arrabse sabboontu ni ergamaa waaqayyooti nama jaalatamaa akka qoruu hin dandeenye akka wangeelaatitti hin baanan akka quraanaatitti hin baanu madaa waraaname sana as keessa akka malee waraanan eeboodhaan jedha wangeelli. Yesuus waan baay'ee dubbate yaa dhugaa waan baay'ee waan osoo akka inni dubbatetti jiraanne akka inni dubbatetti obseenoo jaasaa jira isaanii sabboontuun sa'u jira ati maraattu taati ta'u wangeelan fudhannee bara ani ilaaluutti hin jiru dhugaa isaa ani si waayee sabboontu maa kana nu goota. Lakki ustaazii sin dhaggeeffachaa jira. Ati nama sagalee qaqqabu xiisiin akka barra waldaa barra faarfattuun lallabdii barra. Eeyyushin. Isa gubbaa jirtu hin argitu? Hin fakkaatte faarfattuudha. Eeyyuu fa'aatu jira. Dhugaa faarfattuudha. Fakkii isa baay'een baataa jedhee biyya baatu jedhan. Ani kaaduu gooftaa Yesuus Kiristoos fayyisaa lubbuu kan godhadheera. Kana caala maalitti? Saboo lubbuun nama dhukkuba nuti nun dhukkubu yoo nu dhukkuba hospitaala dhayna waldaan dhaynu masjidan dhaynu maalumaa isaan jirri. Mee fakkeenya fayyinni tolaas kooftaa. Obse Fayyinni tolaa kooftaa jedhe. Konkolaataan jiru sirriitti. Gooftaa akkas jedhe. Ambulaansiin beektaa ambulaansii biyya keessa ni jirti moo hin jirtu? Ni jira inni.
Manni yaalaa doktoriinis ni jira moo hin jiru? Jirare. Faarfataa takka faarfatu yoo konkolaataan walitti rukuttee gartee gara konkolaataan caccabsee qaamni kun hundi bururuqe walda geessan moo mana yaalaa geessan? Mana yaalaa illee hin geessanii garuu namoota hedduun fayyaniiru. Hin geessaniiru hin geeffama mana yaalaa. Manni yaalaa maaf qopheeffame sila? Hindi. Okay. Manni yaalaa maaliif baname? Akkaataa namitti yaalii argatuuf ka. Okay. Dubartiin yeroo deessu amaliyyaa yeroo godhan hospitaala geessan moo yeroo sarjarii hospitaala geessan moo walda geessan paastara iyyuutu deessisa moo doktoroota narsoota? Abbaa dheessitootee dubartiin durii mana maddaa turan. Anis gaafati kan kun adeessu mana dhaladhe. Amma mana yaalaatti rakkattee jalqaban. Cinqattee wuy jettee biyya qabattee lafa qabattee mana diiddee girgiddaa hunda deettee. Deeman fayyaalessaa bari. Yaa namicha kanaaf eegi. Duratti kan manatti ga'ani malee amma dandeettii da'umsaa qabaatanis qabaachuu baatanis manuma jedhamu. Iyyuutu faa. Dhugaa durii beektaa mana addaa turani manni yaalaa yeroo hin jirretti. Ndee Yesuus fa'aayyuu mana dhalate Yesuus fa'eessa akka dhalate hin beektu. Yesuus rakkatee akka ta'e dubartiin fuutee bar mooraa horiitti gattee bar. Rakkattee hin gattee. Achi keessa dhalate inni maaf achi dhalate maan gasaba qaba. Iddoo qushaasha mooraa horii darbame san waaqayyoodha. Kanaafuu amma waa'ee dhukkubaati qoy yeroo mana kana qoy abbu. Yeroo mana kana dhufu waa'ee du'aa waa'ee dhukkubaa qofa na gaafatta. Maa inni ati dhukkuba kanarraa fayyuu fayyadamu? Sumaa dhukkuba nuuf fide. Dhukkuba hin ani lubbuun kiyya na fayyite waa'ee fayyinaa waa'ee hin dubbadde. Allah ya gaayoo marar. Salam billahi እናንተ ሁላችሁ Nageen isinii haa ta'u. Yeroo hunda na gaafasta bare. Dibamtee akkoon keen duune abaa akaakoon keen duune. Amma ayya ati dibamtee hin beektu. Abbaa caalii dhufe madiisa. Abbaa caalii. Sabiratti hin dubbannu. Abbaa caalii. Amma adakkamati nagada. Balaayi ne jirtu. Balaayi ka'ii jedhu ture namtichi. Ati kan du'e sana moo kaani? No, rakkoon qabaatini ka kiyyaachuu ta'e. Si argatte jedhee ture garuu si argachuu hin dandeenye. Bagan argatte baga wal arganne jirtu. Okay. Maaltu haaroo? Nagee malee nagee uumaa beeki. Maa Yesuus kanatti amanuu diddee booti. Yesuusitti amanuu diddee. Dhugaa. Hold on, obsi hin beekte boqonnaa nagaa isa gaafadhu hin beektaa qoy. Balaayi. Maali? Boqonnaa isa gaafadhu deemu hin beektaami. Akka inni amaniin eegi. Boqonnaa kiristaanii garee amanteef hin amaniin adda baasu takka na bira jira beektu. Kan laaboraatoorii dhiiga namarraa fuudhanii. Balaayi. Ati ka du'aa kaasi jedhu san beekta. Isa sani dhaamiti. Eeska maqaa bira boqonnaa safarii Yesuus beekta gaaf tokko. Namichi tokko abbaan kee maali keena duraa du'eera kottuu naaf kaasi jennaani warra waa'ee warra du'anii dhiisi na duukaa bu'u jedheen atamma waa'ee warra du'anii dhiisi isa duukaa bu'u hin fayyita lubbuu kee du'aa oolfatta ibiddarraa oolfatta. Kanaafuu waan jedhame hundan goone. Balaayi kana eessa kutee balaayi? Balaayi Daawit kan dubbisaa Daawita. Injiru. Okay, awma dalagarra jira xiqqoo. Ayya dalagadhu. Kanaaf xiqqoo. Dalagadhu birrii kan kee kan sillee fayyadee maatii kee ollaa kee biyya kee nullee fayyadisiifaa kan waaqayyoon. Yaa dalas. Okay. Akkasi maara jirtanii magaalaa. Kursiirra jirra kunoo kursiirra.